Rabboonni karaan itti ofirraa eegan maasii tokkoffaa toobaa baay'isuudha. Dhikrii Rabbii heddummeessuudha. Bakka inni itti argamu bakka shayaaxiinni itti argamu jinnii fi ilma namaa irraa fagaachuudha. Rabbiin haa tiisu. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast hundi keessan iyyuu sagantaa guyyaa har'aa isin dhiyaataa jirurraa dhangaa bareedaa waan gurratti mi'aahu akkasuma immoo waan qalbii keessaniif barnoota isinii ta'u siinqii jabaa siinqeffattanii irraa galtan yookaan ammoo argattanii irraa deebitan akkasuma waan dogongora isin bira ture irraa waan hedduu sirreeffatan jedhee yaada. Isin hundiniyyuu haqa ammaatti teettanii sagantaa kana dhaggeeffataa jirtan ammas daqiiqaa muraasa qofa nu obsaatii sagantaa kana barnoota jabaa hafillee irraa fudhadhaa isin jedha. Kallattii mangara ustaazitti deebisaa. Ustaaz akkam ho'i dadhabdanii? Maal dadhabama? Kabaatamoo ijoollee takka gaaf tokko makiinaan osoo karaa deemaa jiru baaburaa galan dubartii afuri duqeetii daakuu baatanii halkanii lafti harka jala qabatanii dhaabee otoobisa duqeetii baatanii wal koran hundinuu eeganamtichi yaabbachiisee inni makiinaa kaasee oofu jira. Yoon akkanaaf duba laalu hundi isaaniitu duqeetii baatanii dhaabatan makiinaa keessa maal abboo ofirraa lafan keessanii jennaan kaatuunu baatte. Nullee tana sirraa baatu dadhabna jedhanii. Kaatuunu baatte kanaaf mannu nu baate akkamitti baatu dadhabna nuti. Kanaafuu nuyyuu isin baanne immoo gara tokko. Sa'aatii dheeraa asteenne isinillee nu baatu hin dadhabinaa jennaan. Hin dadhabinaa akkasii. Waa'ee jinnii bal'inaan kaasne guyyaa irraa wallaahi waa hedduu waan hin dhagahinis waan dogongoraan dhageenyis waan hedduu sirreeffanne rabbiin jazaa isinii haa deebi'u maashaallah. Mee haasaa duuba isin deebisuu barbaade. Waa hedduu kaastanii san keessatti rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam gadaa isaanii keessatti jinnoon isaa waamanii akka daawaa isaanii argachuu wal arguu wantoota hedduu kaasaa turtan. Mee jinnoonni sadarkaa sahaabummaa yookaan ammoo sahaabaan jinniin sahaabaa ta'e jira. Jinnoonni sahaabummaa kennamanii waan jedhu raame. Majiib. Gaafii ajaa'ibaati wallaalulleen dhiibbaan qabu. Gaafiin gariin hojii waan irratti rarraaniif wallaaloon isaa ka dhiibbaan qabne jira. Gaafii waan akkanaa kuni yoo beekan bashannana sammuu namaatiif waa beekuuf bareeda. Akkasuma ammallee sahaabaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam jinnitti ergamuun qaxa'an بنص من القرآن والسنة تواترت به أحاديثه حديث من رسول ربي تواترا فيه لما تكفى قرآني جني كل هي إلي أنه استمع نفر من الجن مبعوث إلى الجن وما أرسلناك رسول ربي عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الأحمر والأسود دي ما في قراءة إرقامنا الأحمر الإنسان المنامات البشر والأسود الجن قراءة جنينة غيبة لأنه بيت ساني قراءة شامع جتشومتي سائزين فول ساني كالارين كما كجرو أنه ما نجرو كستي وانقم مراسم عليه تنافك ابن حجر الإصابة كيست وكذلك ابن الأثير في أسود الغابة كتاب لما نقول كتاب سرتي سينا صحابة مكا صحابة ديكشنري قدج قال مي قد وفي كيست أمتي دا أسود الغابة وفي كيس قرأ صحابكم سديتي دبتا ابن الأثير رحمة الله عليه مع أنه ميلا لما نقابل فرج وقاتا كتاب نقول قد الدنيا الدبريس وكسم ابن حجر الإصابة في تمييز أسماء الصحابة كتاب يلو كيستي جني رسول ربي يرقمون قطعا من أنكره يكفر نمني رسول ربي جني تنرقم لين انكفر سلام الله كيسابه إذا جن الترجمان كان أفو صحابة الراجل نجرتي رسول ربي التقى مع الجن 6 مرات كما قدمنا أكون دبني دبرسني يروج جهد ترجم الرسول ولا رجع الرسول يجون والجيتين قربودان يجون سدي مكتي سدي مدينتي ولا مانقرين سدي مكتي لما مدينتي شنيرة ولا مانقرين ما اختلاف في الروايات على كل حال رسول ربي جن التل إنس التل يرجم نجرا أكما ilma namaa itti ergamanii ilma namaa irraa sadarkaa fadiilummaa sahaabaa argatan jinnoonni rasuulli rabbii itti ergamanillee sadarkaa sahaabummaa argatanii jiran. الصحابة في تعريف كثير من العلماء تعريف علماء يمكن إبس علماء هدون من الت صحابة جتشون من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تنام أمنه والتقى معه لساني والجه لكن أسيت محدثوتا تفي ورسوليوتا واللبن ورسوليوتا يرى وجتروك بجدا صاحبة جتشوف لم تكن صاحبة وفقاء وكين يرى والأرقب يرى بائع محدثتوني ما ولو لحظة وصلنا تجد يرون تكال يرجع صحابة جدا والراجح كمحدثوتا كان يرى مراسل لما تاني نمن محمد أرجو إجابة فهمتي تاني صاحبه
maaliif arguu ijaa qofa yoo shartii goone sahabaa ta'uudhaaf sahaboonni ijaan agarre hedduudha. Ibnu Maktuum fakkeenya ijaan argu sahabaan ijaan agarre nama hedduu. Namni ijaan agarre jechuudha. Kanaafuu rasuula arguun ija ta'e gaaf kana jedhu sahabummaa keessaa bahan. Kanaafuu ija shartiin ijaa miti isaanin saahibuudha. Nam tokko osoo ijaan sin argin saahibuu hin danda'u. Nama bal'aa wajjin turte yeroo dheeraa saahiba kiyyaa miti jetta. Hin jedhamu. Lammaffaa ammoo yoo inni arguudha beellee inni rasuula rabbii isa argan jedhan. Kanaafuu namni sahabaa jedhamu nama Nabi Muhammadii wal arge. Akkas. Isaanitti amane wamaata alal islaam. Islaam irratti du'e walau takhallalau ridda osoo islaam maallee jidduun kan irraa deebi'u ta'e. Amma sahabaa keessaa sahabaa gara 3-4 murtaddii ta'anii toobatan. Walau takhallalatu ridda osoo islaamummaa keessaallee deebi'uun jidduu itti seente bakki ilaallu akeera isaan islaam irratti du'an san. Sahabummaa san guutuun danda'an. Sahabummaa san irraan balleessu. Riddaan sun. Riddaan sun hin balleessuudha. Egaa inni toobate booda jechuudha. Kanaafuu sadarkaa rasuula rabbii ijaan arguun sadarkaa of danda'e qaba. Warroota rasuula rabbii ijaan argan akhirri gaafa hajjatal wadaa akka ulamaan islaamaa himanitti nama 124 jedhan gaha. Sahabummaa gaafa isaanii warra achi dura keessatti lakkaa'ama. Hamzaan baagezan jiru sahabaan dura achi dura du'ee yookiin achi dura duniyaa keessa faca'ee biyyaa bahee hedduu jiran. Garuu gaafsan hajjatal wadaa dubartii isaanii 9 hundaa fuudhanii hajji deema rasuulli. Gaaf kana namni Muhammadiin ijaan argee gurraan dhagahee isaanii haasa'an gaala gubbaa ta'anii namni argee walii gala nama 124. Kana keessa jinniin hagamtu jira hin beeknu. Walaakin jinniin sahabaa ni jiru. Akkuma Ibn Hajar Fathul Baari Ibn Hajar al-Isaabaa keessatti dubbate jinniin sanada sahihaan maqaan isaanii beekame yajibu an nu'azzimahum. Akkuma sahabaa nama kabajuu qabnutti isaan kabajuu qabna. Wayita maqaa isaanii kaafnu yoo maqaan isaanii karaa sahihaan kan bira ga'u taate radiyallahu anhum jechuu qabnaa. Kulli waan sahabaan qaban ulfinarraa kabajarraa kennuufii qabnaa. Muraasni fakkeenya gara sahabaa 18 Asdulgaabaa fi akkasuma Al-Isaabaa keessatti Ibn Hajarii fi Ibn al-Athiir maqaa gara 18 tol qabanii jiran. Maqaa sahabotaa jinnii. Maqaa sahabotaa jinnii. Kan sanada hedduun Imaam Xabaraaniin akkasuma Mustadrak keessatti Imaam Ahmad Zawaa'id Ahmad kan mucaan Imaam Ahmad itti dabale Abdullah Zawaa'id Ahmad keessatti kitaabaan gara ragaa gara sunana keessa gara 7 ta'u. Amr bin Jaabir al-Jinni. Sahaba. Jinniidha. Sanadaan kan dhufe kun. Wanni beekamu tokko sanada hedduudhaan kan wal gahe gara darajaa sihhaatitti kan dhiyaatu Amr bin Jaabir al-Jinni. Kutuba sunnaa keessa kan jiru. Sana achitti maqaa Zawbacaa. Zawbacaa maqaa sahabaa jinnii ta'edha. Walaakin kun daliilan qabu. Akkanumatti Ibn Hajar fide malee ragaa cimaatti agarra. Maqootiin akkasii mardaan kan jedhamu Zawbacaa kan jedhamu maqootii isaanii hedduu yaadadhu ani. Hafazulleen. Baay'ee yaadattanii beekuufi. Wallaalulleen garaagarummaa baay'ee qabu miti. Ilmi ni mi'ooftiif qabxii tana kaafni malee akkasii. Kanaafuu sahabaan jinnii ni jiran. Rasuulli Rabbii bu'itha ilayhim qax'an jala sararamee Nabi Muhammad isaanitti ergamee jira. Hayyee eega jiraachuu isaanii mirkaneessine hadiisni isaaniirraa odeeffame yoo jira sanada keessa yoo jiranii. Jinni raadis odeessu. Kanarratti ulamaani wallabanii ulamaan gariin hin danda'amu hin qeebalamu jedhan. Kitaaba isaa keessatti Luqatul Marjaan yookiin kitaaba Ahkaamul Marjaan irraa cuunfee achi keessatti kitaaba jinni wal qabatuu fi Ahkaamil Jaan kitaaba lama keessa akkas dubbatee jira Imaam Suyuutiin. Jinni raadis odeessuun hin ta'amu ta'uudha garuu walaakin shuruuxa. Shartii namni hadiis odeessu muhaddisni tokko raawiin shartii raawiitu jira adeemsa isaa sahiha ta'uuf. Adeemsa isaa sahiha ta'uuf ulaagaa raawiin namni hadiisa san gabaasu guuttatuu qabu jira. San keessaa tokko aqiidaan isaa beekamu. Amalli isaa beekamu. Hariiroon inni nama wajjin qabu hariiroon Rabbi wajjin qabu akka tokko beekamuudha. Jinnichi kun hariiroo aqiidaa isa sirrii akkamii beekta? Nama kan waan qabduu miti waan wajjin jiraattee bakki inni oolu iddoo inni oolu beekuu dandeettu miti abadan. Kanaaf ulaagaa namni kun ni kijibamu dhugaa dubbatamu amalli isaa faasiqummaa qabamu bid'aa qabamu nama akkamiitii waan silaa hadiifni nama tokko harkatti kufuun qorannoo barbaachisu san dhibbatti bira ga'uu dandeessu yoo jennee ta'e akkuma waa'ee fuudhaa fi heeruma irratti kaafne haqiiqaa isaa baruu waan hin dandeenyeef kanaafuu hadiifni riwaayatul insi anil jin لا تثبت
riwaayaan yookiin gabaasni hadiisa namni jinni irraa odeessu laa tathbutu lamaan gariin ka odeessan jiran sanad isaanii keessa sanad jinni jira kitaaba guddaa tokko lamaan barreessanii musnadul jinn kitaaba jira musnadul jinn musnada jinni jedhanii kophatti barreessanii musnadal jinni kana keessa sanadoota sanada keessa ruwaata sanada kana keessa jiran hedduu jinnitti ka galu jinni sahabaat yookiin jinni taabi'oota yookiin atbaa'u taabi'iin giddu galeessaan ka galu jira nama jinni irraa namarraa jinni bifa saniin ka seenuun jira walaakin laa tathbutu aktharri ulamaa in ta'uu jechuudhatti lafa kaa'an. Maashaa Allah sahaabota keessallee isaan jinnoonni sahaabota illee ta'uun akkasuma immoo sanada keessallee kullaa shakka fi sahabaan jinni ta'uun jinni sahabaa jiraachuun shakkii tokko qabu لأنهم التقوا مع رسول الله نقول نجون كنا طائف رسول ربي والجهني قاف هراء رسول ربي والجهني مدينة قاف نمني جن لما ولا تفتي رسول ربي جدت رسول مرتيتي كنني تعني تقول في الرسول ربي كان أبوروني رسول ربي تأمنني إساني ورقن وروني إساني وجه جديد من مراسل جدني كبيتي طافا كست آثار هدون جرا رضي الله عنهم رضي الله عنهم أرض وجني را علمي بايفوني ما شاء الله لا صول بقى الراس يرى فريدة كيسن هجنا كاف علماء التاريخ وقف أيوة سبحان الله قاف سلول لي كنا بحري كمي بحري سلول لي ويتروب قف جرتيبا سلول لي ويتروب قف قاف روم نجرين جتيسي هذه سلوله أصلا وانجني كسبها نجرو نكبتنا فكات وجين جرا ما أمته ودينجرو ودينجرانو وان جني دلقون دندين وان إنسان دندين لجننو ندب النجرة جرا وانا جنين دلقون دندين تكفى ربي سان يمين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبان أجدت ربي ويتهموا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا بغيودا دي السمي أقطار أرض سمين ألا كيس ساقت أمرو كيس ساقت أمرو وانتوتا هندن دا أمن سندن دا يوكا يالتن تأمي على سلال هندن دي التنجي لربي كنافو إلا بسلطان نما ربي سهيم إسا ربي هيمي قف حنق ربي هيمي قف كنافو أست مالك يو ربي هيمين جني تأي إنسي تأي وربي هيمين قلتون دندا كابتي دراتي تك كابتي لما فاك رسول ربي عليه الصلاة والسلام لفكاء جنين بلبل بسم الله جدني شوفن بنو هندن نياتا بسم الله جدني نياتا نموجين ياتشو هندن من بسم الله جدني الغلن والسينا شيطاني نموجين جراتشو هندن وانتوني جنين هندن دين كابتي لما فاني براس دفا من فنجاني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث jadi yosene shaytaanni nama waa gochuu hin danda'u qabxiiwwan hangi dubbatame hangiraa yaadatu hayya ustaaz mee gaaffiiwwan jinniidhaan wal qabatee dhimma kanarratti haasa'uudhaaf waan barbaachisu keessatti gaaffiiwwan bahee qulqullaa'ee hawaasa bira akka hin gahe jedhee baase kanneen fakkaata mee wanni hafee jira waan jinnirraa jettanii wanni isin hawaasaaf dabaltan jira waan hafee ka'an hin beekne jira waan isin beektan kaafi qabxiiwwan silaa kaafamuu qabu hedduu kaafne jirra aalamni jalqaba addunyaa tana gubbatti rabbiin uume ilma namaa dura jinnii ta'uu kaafne akkasuma jinniin aalamul ghaybii keessa jiru aalamul ghaybiin keessatti siistama mataa isaanii qabanii kaafne jirra qabxii yeroo hedduu namni keenya namni gariin warra jinnii mormu jira jinniin hin jiru jedhee warra mormu jira warri gariin jinni wanni jedhamu kunu hojii nama keessaa mul'atutu sani malee qabatamaan jinniin hin jirtu. Sharriin namni hojjetu aaruun, loluun, namni nama dhahuun, qabeenya nama jalamaa nyaachuun kanumatu shayxaanaa malee shayxaanni biroo qaama addaa godhee rabbi uume hin jiru. Warri gariin immoo itti amanee bira dabree aga sadarkaa yeroo ammaatti qabxiin jiru tokko guddaan waan illuminaatii wal qabatu. Illuminaatiin amantii shayxaanaati. Amantii jinniin of gabbarsiisurraa. Shayxaanni kun karaa adda addaatiin dhufa. Fakkeenyaaf amma arwaaxa waan jedhamu jira. Ruuxaaniyoota. Ruuxaaniyoota warra jedhan jiru. Warra ruuxaaniyoota ruuxaaniyoota wal gahu wal arginu. Nama namoota hedduu kan waliin naasuuf ni jira. Sheebaluun tokko ruuxaanii qabanii isaanii wal gahanii. Ruuxaaniyoota jedhamu jiru.
روحانيوتا نما قريت مال ورجرين ورجني نجرتو جل وكسرت بكا صديق ودن ورجني قلت دبم سيسو جرا ورجني شري نماتي وجينا ما كشري سمتو جني ملء جني قام الدات اجر نجر ورجل امر مجرا كيسا فكين يا مسينا مسينا نم نجرا يونسينا ايه وركسيت ورجرين نس دفا جني جتشو نور وهنا ما كسبات روحين نمتو كيودو عالم جني تا هذا لم تقدؤون جنين دبلايجو جنين دبلا ورجل جر وليس باطل روحين ويتباتوا بك إساملت سنديت تكا عليين دايتش ترتي يترو جسد أولا بجسد قديبت والسيستم مواعي روحي ما تدريبات جن جتشون كنو ملائكة جلت تجني تا ورجل جر ملائكة جلت جني تاتي ملائكة دريوم تجوا كي حساس ملائكة دريوم تسير ربنا لباتو جراتو جني تا ورجل جر ورا يهوداتي ورا يهودا غرين بفكنا غرو جنين نمر كان يسجراتشو غرو جنين سن يبدرا ومت فدتا ملائكه جلت سير ربيتن الباتتو جني تعال كل بسبب ربنا تكجبو وان بينك يسغلو نمنك امني ساتو غوتو سانغالين اكمت عالم برو عالم تن كيسا به الدنيا برو عالم برو كيسا حسا قام ساتو يدون سانغال هلك سانجرو فكين اقلين سيستم كمي واهبتي سيستم دسمو أكمل هو بتين سانجل لجرا إني برا أستي يودي بيني قرنتي روحاني يوتوان جدا ممكن ورا نم وترن الدقي لا روحاني جني لا روحاني ولا منجرو روحين إن روحي يوباته جسد سوجين الزبمتي يوكين جسد سوجين جنتك يا ستي كرنيتي مالي روحين جسد لا تفارق الجسد جرك جدا روحي تنا والجين والأجرار فكينياف وروان كان دلوا جرا فكينيا ور أباك يسدو بسيسو جرا أباك كدو إيه مهجر كدو أجرا أجساني كده ورسيه ور أما يرو أما تبي دلوا جرا بفكنا أباك كدو أني هذا تدوتين والأرجو برباد ويا كنا يدو كسيت جيتشوتا كنا غوتا وجوتا كنا غوتا بكا كنا دين سوتشوت نمت نمتو شو لا جر كان والعياذ بالله سبحان الله يرو سنتي روحي تنأكوان في دني روحي أباكيتي غيروك جيب مال في دنبيكتا جني أباكيتي وجه ترك أرينا كجدا وجه كل نما أرينا كم كجني وجنجرو جر جني النبي محمد كفاته سلامه جني كوان كل نما أرينا كم أرينا أباكيتي وجه ترك سجل أباكيتي بيكو كوان أبانك إجتي بيكو جر وجنجر وانتيف uffata yookiin adeemsa siistama jireenya abbaa keetii hedduu koppii gochuu danda'a. Amma namni abbaa keetii hojjetu huccuu isaanii beeka. Nyaata isaanii waa isaan nyaatan beeka. Bakka isaan mallaqa kaa'atan jiruu isaan hariiroo isaan qaban beeka. Sirriitti. Jinnichi kunis isaanii wajji waan tureef jinni isaan waama kun. Yoo jiraatee lubbuun hin du'in. Bira dabranii abbaa miti warra sahaabaa si dubbisiifnu yeroo jira amma. Sa'a kana. Sahaabaa dubbisii barbaadde baaxil waan hin jirre barki jiba hagana qabu. Walciyaadu billah. ilma namaatti taphatanii qabeenya namaa nyaatanii hamilee namaatti taphatanii tokko gaaf tokko kitaaba barreesse nama lubbuun jiru nama Abi Hurayraa sahabaadhaa wasi dubbisiisaa jedhee siistama kanaan mallaqa uummatarraa nyaatu jira. Jinni wajjin inni dalagu jinni biraatu maqaa san uffatee sagalee san fakkaatee dhukees dubbisa. Boodarra iccitii isaa baree jedhe. Siistama inni ittiin dalagu akka inni itti ilma namaa sobu. Akkin itti kijibu warra falfala dalagu warra sihirii dalagu iccitii isaa baree bira dhaabbadhee gorsee ni kijibda ni sobda wanti ati goote kun kulliin shayxaana wajjin dalagaa jirta jinni wajjin dalagaa jirta malee wanti ati abbaa namaa fiddu haadha namaa fiddu bira dabartee akka sadarkaa sahaabaa Abi Hurayraa fi Abaa Dharr ni dubbisiisa jettee ilma namaarraa mallaqa nyaattu kun hundi qiyaama rabbi si gaafata. Waan kana dhiisii qabeenyi namaa asirratti illee haraama lubbuu namaatti illee taphatiin shirkii illee biyya keessan facaasin jedheeni gorsee biraa deeme jedhe. Kanaaf warroota isaan roohaaniyyoota wajjin wal arganii. Roohaanii wanni jedhamu jiru ruuhiin jasada namaa keessaa baatee yeroodhaaf gara samii kutte yookiin yeroodhaaf gara ardii kutte ta'a aga jasanni awwaalamu. Erga jasanni awwaalame booda immoo siistama amri akhiraatiif itti deebiti. Jasada isa wajjin turte jasada isa wajjin qiyaamaa kaati. Ruuhiin achii baatee nama dubbiftu tokko hin jiru. Baankee qabrii keessaa bahee ruuhiin isaa dhufees dubbisu tokko hin jiru. Kanaafuu haasofni ebaluu shay ebalu namni ebaluu haaji ebaluu roohaanii yotaa wal argan jedhu baaxil kijiba.
والعياذ بالله ربنا هاتيك صبر وني وجي كسيد لقل كفان إنساني دام توبة دعم ربك يسني دبيا الدنيا جباب دولا هل أما التجرتن إسن اتفاقات ملء وياتك شيطان جنين كل إسن سلب اسم ملا إسن تكيس ملا وياتك بدأ إسن قتني بكيت إسن دربني إسن رادمني وياسن إلمان تسني اللي جريني كيسن اللي إسن جلامي ده إني برا تسبي فكان يود دنيا رادمتن يبدأ جهنم كيس سلبتني صاحبني كيسن إمامني كيسن كجهنم اسم في جني دا شيطانا إبليسا كان فوتو بدأ